السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماعة أركفوني أردفتوتاف كبجمتوتا إلوتوب أكم جرت فياكي ساني bakka jirtanitti nageenya rabbii simbira haa jiraatu jedha. Egaa akkuma beekamu iluutu barras gumii hojii harkaa bifa adda ta'e yookiin bifa bareedaa ta'een isiniif qabadheen dhufee jira. Gumii hojii harkaa keenya irraa kan yeroo kan irraa adda isa godhu kirooshiidhaan dhahannu jechaadha. Baay'ee tokko bareeda. Waan feeneef itti fayyadamuu ni dandeenya. Karaa lachanii illee itti fayyadamuu ni dandeenya. Asiinis dugdaanis garaadhaanis itti fayyadamuu ni dandeenya jechaadha. Asiin bifa fandishaatiin nuuf ba'ee jira. Asiin immoo noormaaliidhuma dizaayiniidhuma bareedaa ta'een karaa lachaniin itti fayyadamuu dandeenya jechaadha. Har'a kana haala kamiin akka itti dhahannu sirriitti agarsiisuuf qabadheen dhufee jira ana waliin. Egaa akkuma argitan kirrii keenya kirrii bifa lamaan dhahanna isiniin jedheera. Kan nuti illee itti dhahannu kunuun kaartooniidhaan qopheeffadhee jira. Biyya keenya irratti muka rogaa afur godhannee bismaaratti dhahanna. Biyya namaa irratti immoo bismaara waan hin arganneef jennaan kaartooniidhaan akkanatti dizaayinii dha'uu fedhee yookiin hangan dha'uu fedhee qopheeffadhee kan jira. Ana asirratti soofaadhaaf yookiin barcumaaf dhahaa jira waan ta'eef hangasin qopheeffadhee jira jechaadha. Kanaaf haala kamiin akka kanarratti dhahannee dizaayinii bareedaa ta'e kanatti baafannu sinitti agarsiisa ana waliin. Egaa akkuma argitan kirrii kunoo bifuma kanaan dhahadha. Kirrii bifa lama adiidhaaf kirrii bifa kanaatiin jechaadha. Asirratti kan ittiin jalqabe kirrii kana waan ta'eef ammallee asuma irratti kirriidhuma kanaan jalqabadha jechaadha. Akkuma argitan asitti akkas godhannee qabsiifanna. Kanarratti roga asiitii fi roga lachaniif hanga feenee itti marachuu dandeenya jechaadha. Agartanii 3 4 5 jala kanarratti hanga sin maradheera 6 deebisnee amma kunoo kan lammataa immoo asumaan akkas finnee godhanna. Deebisnee kunoo 1 2 3 4 5 6 maradhaa jechaadha. Akka wal jalaan caallitti 6 erga 6 guunnee finnee ammas bakka kanarratti isa bukkeetti dabarfanna. Haala kanaan kana guutuu isaa godhanna jechaadha. Asirratti kunoo kanaan gasitti godhadheen jira. 6 lakkaadhee asiin kana godhadheen jira. Amma immoo asirratti immoo ol deebisna jechaadha. As bakka kana yeroo geenyu finnee asirratti akkas goona. Agartanii kanarratti akkas goona jechaadha. Agartanii finnee ammallee asirratti irra akkasumoo 6 deebisanna jechaadha. Asirratti jalqaba kana waan kaartoonii kanarratti dha'eef kaartooniin akka bismaaraa nuuf hin ta'u asiin nu jalaa lallaafaa jechaadha. Tokko yerootti dhahannee kanaaf suuta jennee yoo marsaa lammaffaatti dhahaa jiraanne suuta jennee itti dhahachuu dandeenya. Marsaa tokko waan inni itti dheebaa seenaa majalaa laafee jechaadha. 1 2 3 4 5 anatu jaalakkaate malee sun hanga feetan dhaachuu hin dandeessu. Kana caala baay'ifachuus hin dandeessu. Kanarras immoo hir'isuun baruu hin dandeessan jechaadha.
ja'a. Egaa kun bifa kanaan yeroo lamatti deebisee dheera. Yeroo tokko jalaan illee yeroo lammaffaa immoo ammas deebiseen akkasitti irra dhahee jechaadha. Amma kirrii kanaan ergan fixee maqasiidhaan kutannaa. Sana booda akkas godhannaa. Amma erga kanatti dhaannee kirrii adiidhaan immoo itti dabalannaa jechaadha. Kirrii adii akkuma kanatti jalqabanneen akkuma kana dhahanneen ammallee finnee jaha irra marannaa jechaadha. 2 3 4 5 agartanii ammallee finnee asirratti lakkoofsa keenya hin dagannu. Agartanii kirrii adiidhaan illee hangas zuurii tokkotti dabaladheera jechaadha. Amma kirrii adiidhaan immoo deebisee irra keessa kanatti kun irra keessa kanarra immoo akka bifa jalaa dhaanneen irra keessa kanatti tokko xalafannaa jechaadha. Kun akkuma sanitti yeroo xalafannu kanaasiin akkas baasnee akkas godhanna. Agartanii jala kanaan xalafannaa jechaadha. Kana booda kunoo ammallee akkuma kanatti dhaanneen kanarraallee finnee akkas xalafanna. Rooti saawwan nama rakkisu cuusi kaartoonii ta'uudhaan yeroo nutti fudhate. Egaa haala kanaan kun asitti xumuree kan hin jira. Ergan xumuree ammallee maqasiidhaan murannaa. Sana booda finnee erga haala kanaan akkas godhannee amma kana walitti hidhannaa jechaadha. Jara kana walitti hidhanna. Haala kamiin walitti hidhanna jettan kirrii amma kana murannaa nugaa jennee erga hangas muradhee fedee amma kana hidhadhu asirratti kun wanti isin hubachuu qabdanuu asiin kun lamatu jira. Lamman kana bakka lamatti baasnee finnee sajjalaa kana wajjin walitti hidhannaa jechaadha. Agartanii sajjala kana jalqabne waliin akkas kana tokko walitti hidhanna. Akkas godhee yeroo tokko akkas cimsee qabsiifadha. Sana booda ammallee akka nu jalaan hiikkanneef asiin akkas xalafannaa. Kanallee wal jala fuunaa jechaadha. Yeroo lammaffaatti ammallee cimsinee akkas godhanna. Agartanii ammallee kan itti aanu
Jalaati fakkaasitti kan nu hubachuu qabnu akkasitti wal nu jala makanne agartanii jalaan akkas dhalafanna kanallee finnee as jalaan akkas dhalafanna akkuma yeroo kan waa gudunfannutti akkanu jalaan kanneen booda yeroo maqasiidhaan dizaayinii fandishaa baasnu akkanu jalaa inni kanneen sirreessineedhaan jechaadha. Isa kana kirrii tirfii ta'e kana maqasiidhaan murraa.